السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتو تفوزي توب جرجرتو بكم جرت نجيني رحمن ربي سولي هاجرات وسنجشة أوبليان كيا جالتا مكبجمو الرياضة إما يرو أما مقاد برتو تقوتو بدا جرورت يادا كيا قبل إجرا osoo yaada kanatti seeniin dura namoonni chaanaala kiyya faaraa taatan sabiskiraayib gochuu maatii dabalamaa waliin waliin turtan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Yaani kiyya karraa obboleeyyan keenya kan shamaraa badii fokkistuu fi akkaan qaanyii guddaa qabdu akkasuma ammoo wanta safuu guddaa ilma namaarraa hin eeggamne dalaganii viidiyoo hin taane gadi dhiisanii. Kanaafi sababa nama lama sadii irratti maqaan keenya guutuun gurraachaa jira jechuudha. Wantoota kanarraa yeroo baay'ee haasaallee turre jira, namoonni hedduus irraa haasaa jiru. Maaliif akka gurraa itti kennuu dhaban yookaan ammoo hojiirra oolchuu dhaban hin beekne malee. Kanaaf wanti ani asirra dubbachuu barbaadu nuti shamarran biyya Arabaa kaayoo qabna. Hojjetachuudhaaf biyyaa baanee hojjetachaa jirrasi. Nama takka lamaaf kaayoo dhabe akkasuma ammoo safuu gadhiise akkasuma ammoo waan hin taane keessa galee maqaa keenya guutuu walitti qabeen gurraachesaaruuf jecha shamarran biyya Arabaa nuun hin jedhina jechuu barbaada. Shamarran biyya Arabaa yoo taate wanta kamuu keessattuu gahee olaanaa taphatu jechuudha. Akka hojii isaanii akka jireenya isaanii osoo hin ta'in hadhaa jireenya isaanii keessa dhadhama osoo ittiin dhagahamin saba isaanii lammii isaanii bira dhaabbachuudhaan beekamu jechuudha. Yeroo majjiin gubatees yeroo rakkoon tokko dhufees yeroo namni tokko dhibamees wanti akka shamarran biyya Arabaa gargaaru tokko illee hin jiru jechuudha. Yoo argatanii tan ta'e goofandimii yeroo uummanni biyya faranjii banuu doolaara 25 faa 30 faa 20 faa 15 faa ka kennu jira. Ka guddatu 100 kenna 50 faa 30 wayii ka kennu baay'ata. Maali warroonni mallaqa guddaa argatan biyya firiidamii jiran birrii nagas garaa nyaatti. Garuu shamarran ta'e rakkoon tokko namni keenya dhibamee rakkoon tokko nama keenya gallaan haga kennaniif haga dhiisan hin beekan jechuudha. Kanaaf maqaan shamarran biyya Arabaa kabajaa argachuu qaba, kabajamuu qabna. Badii intala takkaatiif nu guutuu walitti qabnee arrabsamuu hin qabnu. Warri safuu cabsitanis osoo of eeggattanii asumaan jechuu barbaada. Kana dura intala viidiyoo akkana viidiyoo isii gadhiifame jaalalleen isii viidiyoo isii gadhiise akka of ajjeesuuf kaate hundi kennaa ni beeknaa jechuudha. Of ajjeesaa yookaan viidiyoo san kaasa bakka jirtanii jedhanii viidiyoo namni hedduu bakka hedduun maxxanse akka reedii aslii ijoollee hedduu maxxansaa turan viidiyoon sun viyuu guddaa ka qabu mallaqas guddaa akkasii kamaa irraa argatan ijoollee rabbii ofii sodaatanii irraa kaasanii jechuudha. Akkuma beekamu yeroo kana keessatti namni waan gaarii waan khairii hin hordofu akkuma nuti hunduu quba qabnu sheeka tokko namni yeroo inni hadiisa himooloonni barnoota dabarsu nama 50-60 takka hordofa. Yeroo ammoo waan sharrii akkana argan nama 4,000-3,000 hordofaa jechuudha. Kana jechuun yeroo dhugaan awwaalamtee yookaan wanti gaariin awwaalamee bakka dhabee dhari gubbaa baate yookaan wanti hin taane wanti ijaaf safuu afaaniif illee safuu ilaalchaaf bakka guddaa uummata biratti argatee jechuudha. Osoo kun kanaan jiru namoonni dogongora ofii raawwatan dogongora san deebitanii viidiyoo ofumaa keessan nafsiyaa teessan waraabdanii ofumaa keessan fiddanii dhiiratti yeroo ergitan sammuma qabdammoo hin qabdanii haali jiru haala intarneet kanarra deemu namni quba hin qabne hin jiru. Filiis rabbi keessan sodaadhaa maqaa nu hin nyaatina. Nuti ijoolleen biyya Arabaa kaayoo qabna. Kaayoo kennaaf jiraataa jirra. Hanga lubbuun nu keessa jirtu dalagataa jirra. Hamma dandeenye hamma dadhabne waan rabbiin nu laafiseen saba keenya biras dhaabbachuu rakkataa keenyas gargaaruuf of duuba deebi'aa hin jiru. Maqaan keenya nu xiqqaatee jira nu fokkatee jira maqaa keenya kana kan fokkisaa jiru warroota ofumaaf viidiyoo moobaayilii ofii kan ofitti garagalchee of waraabee namatti of ergu. Ati akkamitti sitrii kan kee qaama rabbiin dhosse of dhossaa jedhe miti nama raasaati miti harmeen teetu gaafa ol guddattee harma baastee irraa harmee tee qaanfattu gaafa qaama kan kee irratti mallattoon saallamee bahu maatii kee qaanfattee dheessitu erga obbarte erga kan cabsite maatii kee haadhaaf abbaa kee kasi dhiqanii si guddisan qaanfattu akkamitti fuutee dhiiratti ergita akkamitti viidiyoo waraabdee namatti ergita. Abbaa fedhaa ta'u ka fedhe si jaalachuu dhiisee maasii hin du'in maa abbaa ilmee kan keetiin ta'e maa wal fuutanii ilmaan ofirraa walirraa hin qabaatin. Akkamitti wanti akkanaa raawwatama. Namni akkuma wal jaalachuun jiru wal dhabuun jira. Dogongorri hamaa hedduu jira.
ka'ati viidiyoo qaama keetii qajeela waraabanii itti ferganii miti bar namni suuraa'u erguu dhiisee jira. Namni suuraa'u aappii gargaraa googil keessaa gadi buusee aappii kanarratti suuraa morma nama sanii hidhee hamilee namaa dhahaa jira. Hamilee ijoollee hedduutu dhahamaa jira. Maaliif wanti akkanaa ta'a? Yoo kana hojjettu ati eessa jira jettee maalirra jira jettee waan akkanaa hojjette obboleettii tiyya ta'aa kiraa eessallee taatee jinni taatee insi taatee irraa hin beeku. Walitti qabaan garuu maqaan keenya kan nuti bahee nu arrabsamaa jiru shamarran yoo jedhan takka illee afaan jirtu. Shamarran biyya Arabaa yoo jedhan ammoo addatti walumaa galatti nuti warri biyya Arabaa keessa jirru nama miti ilaa saree maraattee hanqataa jirra jechuudha. Baay'ee tokko xiqqeeffamnee arrabfamaa jirra jechuudha. Kana jechuun ani qulqulluu yoo ta'e ishii arrabsantu anaa miti jechuu hin danda'u. Erga ishii arrabsanii isii qofa arrabsaan jiran intala akkasii diimtuu yookaan gurraatti akkasii biyya akkasii jedhaa hin jiran. Shamarran biyya Arabaa yoo jedhan guutuu keenya arrabsaa jiranii jechuudha. Kuni hamileen keenya asii miti. Ka biyya ormaa yeroo jirru homaa miti mana keessa jirra. Gaafa biyyatti illee galle xiinsammuu keenya irratti akkamiin dhaafidu hin dagatina. Biyyatti illee yoo galle rakkoo hamaaf akka nu saaxilu hin dagatina jechuudha. Maali gabbaatee deebisee galuu hin dandeettu. Akkati biyya Arabaa irraa galtu namni naannoo keetii si beeka. Dubartiin biyya Arabaa bar waan akkasii hojjetti jedhanii sooshaal miidiyaa kanarra namni hundi ni arga. Namni biyya keenyas feesbuuka ni fayyadama. Wanta kana argee namni yoo jedhee fuudhanii akkuma namni warri biyya gurguddate jiru warri silaa biyya waa beeku jiru sheer wal jalaa godhaa jira. Fuudhanii wanta kana hoo namni biyyaa tokko bahee walitti agarsiisee walitti hime gaafa biyya alaatti dubartiin takka galte isi warra biyya Arabaatti akkas ta'e kuni durallee jedhamaa jira. Ammallee sandaran nuun jedhamuuf taa'aa jira. Piliis shamarran keenya hanga dandeetanii uf qaba. Qaama rabbiin sattaree uume isin uf hin salphisina. Qaama rabbiin kabajaa guddaa itti godhe isin uf hin xiqqeessina. Osoo viidiyoo kana dhalli kee arge namni kun namni dubartiin tun nama ilmee qabu fakkaatti nama guddaa fakkaatti. Wallaahi waalam heerumtee dhiistee hin beeku. Yoo heerumtee hin jirres yoo boru ka heerumtu taate ilmi kee kun sooshaal miidiyaa fayyadama. Sooshaal miidiyaan kun akkuma waraqaa gowwaaniif waraqaa waan qabe gadi hin dhiisu jedhan san wanta waan qabe gadi hin dhiisnedha. Yoo abbaan hin haqin wanti kun nama hedduu irra deema. Yeroo ammaa fa'a viidiyoon nama feete bira deema jechuudha. Akkuma namni ilaaluun nama dabalaa deema baay'inaan deema jechuudha. Yoo ilaalchi namootaatti baay'ate warri Facebook abbaan Facebook yookaan abbaa YouTube ufumaa isaatii si baay'isaa jechuudha. Akka nama hedduu godha. Ergaa viidiyoon sun 10,000 ol achii ol 5,000 ol laalame gatii argatee bakka guddaa bakka baay'ee ga'a. Kuni dhala keenya boruutitti illee ni hafaa jechuudha. Viidiyoo takka yoo maxxansitu yookaan nama ergitu wanni kun na salphisaa boruuf maannaa godha boru maanna irraa hir'isa biyya kiyya hoo maatii kiyya hoo fira kiyya hoo hagam salphisa hagam waan gaarii qaba of keessaa jennee itti yaaduu qabnaa jechuudha. Duriyyee raasaa isin janaajjantee yoo isin suuraa itti ergitan suuraa na ergitu malee siif kaa'oo isin jee suuraa itti ergitan suuraa san ka akka malee viidiyoo akka malee waraabdanii itti erguun haa dhaabbatu. Hunda keenyatu maqaan badaa jira. Shamarran takka lama miti guutuu shamarraniiti jechuudha kun guutuu shamarran biyya Arabaati. Miskiina waa'ee dhiiraa quba hin qabne maratu arrabsamaa jira jechuudha. Miskiina waa'ee sooshaal miidiyaa quba hin qabnetu xiqqaataa jira jechuudha. Hamilee keenya hundaaf wanti kun baay'ee waan ulfaataadha. Rabbiin sodaadha. Rabbiin nu haatisu. Warroonni viidiyoo akkanaa fuutanii gadi dhiistanis namuma haadha keessan gadi dhiistanii jechuudha. Haadhuma keessan sattaruu dhabdan, obboleetti mateessan sattaruu dhabdan, niiti mateessan tabaruu fuutanillee yookaan ammoo tafuutaniif jalaa qabdanillee sattaruu dhabdanii jechuudha. Qaamni kun qaama namni hunduu keessaanii gadi dhalatu, qaama namni hunduu achiin keessaa gadi bahee nama ta'uufitu fargu waan ta'eef qaama kana sattaruun dhiiraa fi dubartii irratti illee dirqamaa jechuudha. Inni biraa ammoo namni sitirii namaa tokko yookaan icciitii namaa tokko baasee nama san ummataan gahee ummata irratti salphise isaafis salphinni rabbi irraa taa'ee ni eeggataa jechuudha. Xiqqaatu namni wal dhossuu qaba. Badii isiin hojjatte inni mallaqaan nyaachuuf viidiyoo kana yoo gadhiise yoo isiin mallaqa itti erguu dhabdee viidiyoo kana gadhiiseera ta'e namni biraa sheer godhuu maaliif barbaachise? Maaliif daftanii feesbuuka nama sanii irratti hin gubne jala daawuloot gootanii walirra maraabsitan? Yaa ummata Oromoo namni afaan Oromoo beektan saalfannee dhumanne keessattuu warri amantii musliimaa hordoftan wallaahi waan akkanaarraa of qusadha.
وانا كان راف قصدا هارميتي سن سلبسنا علميتي سن تبرو دلتن سلبسنا آدمناتي سن سلبسنا أداداتي سن سلبسنا إنه اللي نمني قد بيو بوليتو في كل قد يسو هنجرو إنه اللي نمني قام هذا وفي قد باسي قد يسو هنجرو قروها انتلتون بدي سين دلد يشون قام هذا تيتي تو بوليتي تيتي تادمناتي تيتي كان بك جرتني وانا كان رقبا بدا أمسك يا شمرن بيا عربا تيفي أكس من موت وان تاني قد يسني في نقار نازل